Ashamaa jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatiiwwan miidiyaa Kiilolee qophii guyyaa har'aatiin odeeffannoowwan wayitaawaa ta'an qabannee jirra. Turtiin keessan hamma dhuma qophiitti nu waliin haa ta'u. Adeemsi nageenyaaf waamicha gochuu Oromiyaa mararraa dhagahamaa jira. Godinaalee Oromiyaa nageenya dhaban qe'een keenya nagaa dheeboteera jechuun bana waamicha gochaa jiru. Uummatni qe'eerraa buqqa'ee beelaa fi hiraara hamaan shororkeessaan rakkachaa ture. Ba'ee garuu dadhabee ilmaan isaa barsiifachuu dadhabee qotee galfachuu daldalee buufachuu dhabee hiraara hedduun as gahee jira. Ammas qe'een koo nagaa dheeboteera qabsoon uummataaf waamamtu uummataaf hawwaatti jechuunis dubbataniiru. Kanneen akka Baalee, Horroo Guduruu, Jalduu, Bulee Horaa, Gujii Lixaa, Shawaa Lixaa, Qellem Wallaggaa fi Arsii Lixaa akkasumas Soddoo Daccii waamicha nagaa ABO shaniif taasisee jira. Kanumaan wal qabatee miseensonni shanii hedduun nagaa filachuun garaa jiran hedduun uummaticha dhiifama gaafachaa turaniiru. Keessumatti kanneen nagaa filachuun deebi'an Amboo, Awwaash Malkaa, Horroo Guduruu, Soddoo Daccii fi Shawaa Kaabaa, Aanaa Cobii fi kanneen biroo filannoo daandii sirrii filachuun galaniiru. Haa ta'u malee yeroo uummatni nageenyaaf waamicha taasisaa jirutti gareen nagaan feenee bosonatti hafee uummaticha kabajee gara qe'ee isaatti hin deebineef mormii ka'aa jiru gidduun as bahee jira. Kanaan dura waliigalteen haa taasifamuu nagaa buusaa jechaa kan ture Jawaar Mohaammed guyyaa kaleessaa mootummaa fi uummatni akka nagaa hin barbaannetti odeessuun uummata waamicha nageenyaaf ba'een fakkeessuuf jechuun arrabsuun qumaarasaa jalqabee jira. Haasaan Jawaar eessallee akka hin geenye kanaan duras waanuma argamaa turedha. Uummatnis mootummaanis nagaa jechaa jira. Ergamtoonni akka Jawaar shaniin akka yaada hin ibsannetti uummatichaa fi shanii gidduu galuun qumaara isaa nyaachuu fi ajandaa anatu beekaasaa eegaluu fi amma oduun Jawaar fudhatama waan argateef miti. Uummatni hojii isaa sirriitti beekee waan jiru fakkaata. Nan irraanfatinaan Jawaar siyaasa bodattafaadha. Yoo dhugaan galteef nagaa kana achi bosona galuurraa kan hafe gidduu adeemsi Jawaar xabalwaalummaasaa agarsiisaa jira. Qe'een Oromoo qe'ee nagaati. Egaa jaalatamtootaa fi dhaggeeffattoota miidiyaa Kiilolee qophii keenya asumaan goolabnaa yeroo dansaa qabaadhaa. Galatooma.